Matti dhiira gaafa taatu baay'ee maqoosuun sirraan eegama. Dhiira gaafa taatu keessumatti jireenyaa wajjin qoosuun qabdu. Teenyeen qoosnama. Teenyeen taphannaa ta'u lafa bana shaayitti teenya haa taphannu. Garuu jireenyatti gaafa deebitu keessumatti ilma dhiiraa gaafa taatu waggaa 20 keessa teessee qoosuun baay'ee fokkisaa dhabar. Abbaa ta'uuf deemta. Abbaa manaa ta'uuf deemta. Abbaa ijoollee ta'uuf deemta. Sanaaf of qopheessuu qabda. Ati bor abbaa gaafa taatu provide gochuu qabda. Protect gochuu qabda. Problem solve gochuu qabda. Akka sanatti keessumatti amma fakkeenyaaf dhiifama naa godhi malee dargaggeessa taate bashannana entertainmentii baay'isuun it does make sense. Keessumatti Itoophiyaa Afrikaa keessa gaafartu. Dhiirri keessuma akkuma waaqayyotti uumeedha jedhee yaada. Biyyi dhiira irratti ijaarama jedhee yaada. Maaliif maatiidha miti maatii jira. Maatii tokkoof immoo geggeessaan dhiira. Abbaadha. Kanaaf iyyuu mucaan ijoolleen haadha caalaa abbaadha kan isaan ilaalaa guddatan. Kanaaf enerjii abbaati kan baay'eetti garuu liidarshiippiin abbaa ijoolleedhaaf baay'ee murteessaadha. Kanaafuu deemee hawaasa naannoo biyya kan inni ijaaru. Kanaaf itti gaafatamummaan ilma dhiiraa hamma nuyi amma jennu kana gararraadha. Inni episoodii mataa isaa danda'e tokko barbaaduun isaa. Sana gararraadha dhugaa dubbachuuf gaafa dhiira taatu keessumatti gaafa dhiira taatu wanta ati qabdu ofii kee qofa. Kana baruu qabda. Hojii tokko dorgomuu yoo deemtee shamarree tokko si caala carraa qabdi. Dhiira taanaan garuu wanta ati qabdu isa si keessa jiru qofa baastee dubbattee namicha amansiisuudha. Dacheen kun ammati waan tokko milkeessitutti dhiira taanaan namni garagalee cheeks godhu hin jiru. Dhugaadhaan dhiirri qoosuma hin qabu. Waggaa 20 keessa entertainmentii baay'isuun gaarii miti. Sa'atii hojiiti, sa'atii enerjiiti. Itoophiyaa keessa gaafa teessummoo wanta ati qabdu Afrikaa keessatti keessuma. Dargaggeessa taanaan wanta lama enerjii keef yeroo kee. Enerjii jechuun barnoota kee ogummaa harka qabdu ta'uu danda'a. Inni waati yeroo kee sanatti fayyadamtee enerjii keessaan apply goota. Iskiilii haaraa barattaa, wanta ta'e hojjettaa. Wanti yeroo kee ajjeesaa jiru yeroo qofa nyaataa miti. Si nyaataa jira. Fuuldura kee nyaataa jira. Egeree kee nyaataa jira. Mana kee borii nyaataa jira. Akkamitti qoosa marii kanarratti. Amma namoonni baay'ee fakkeenyaaf milkaa'ina dubbate nutti himu gaafadhan milkaa'inni isaan arguu barbaadan sun maa inni. Birrii baay'eedha yoo ta'e birrii baay'ee hin qabu. Maaliif dargaggeessaan waggaa tokko dura mooraa ba'ee kunooti konkolaataan koo Range Rover dhaabee jira. Gaafan fageenya dheeraa deemu immoo gammachiis kunooti as kunoo bugaatti na jirtare wanta naasoo hin qabu. Biyya kana keessa teessee keessumatti dargaggeessa taate yaada gaarii sammuu qabaachuun iyyuu milkaa'ina tokko. Yoon dubbanna ta'e immoo. Biyya kana negatiiv enerjii sirratti fe'u hin jiru bar. Look biyya amantiiti jedhama. Itoophiyaa keessa 100% 100% hunduu amantii qaba. Waaqni hin jiru kan jedhu warri ateistiin hin jiru Itoophiyaa keessa. Garuu hammina ta'u gaafa laaltu amantichi meerre si jechisiisa. Show ofii wanta nuti goonu kitaabni tokko jira. Hameen sumi namicha jedhamutu barreesse. Inni ofiisaatii amantii warra Budiizimii dhaqaa hin hordofu. Gaafa ritualiin spiritualii caalu jedha. When ritual overcomes spiritual. Kana jechuun spiritualii isa dhugaa hafuuraan waaqa keetti dhiyaachuutu hin taane wantoota nama amantii isa fakkeessan irratti gaafa xiyyeeffattu jeequmsa, du'a, jibbiinsa baay'ataa deema. Amma Itoophiyaa keessa wanti jiru baay'insa spiritualii utuu hin taane ritualiidha. Yoo bakka amantii protestant taatee waldaa guuttee faarfachuun spiritualii connected taatee hirtachuu miti. Ortodoksii taatee naxalaa keetiin bareeddee mana kiristaanaa deemuun yoo musliima taatee guyyaatti seeshan sagaduun dhuguma namni kun hafuuraa wajjin connected ta'ee jira jechuu miti. Jibbi keessa kee jira taanaan. Hamminni keessa kee jira taanaan akkasitti mataa keessa gadi wal qoffa'aa, wal nyaachaa, jibba lallabaa, maqaa walitti moggaasaa kanuma keessaa baatee positive energy, positive attitude qabaachuun anaaf milkaa'ina tokko. Kun anaaf milkaa'ina tokko. Egaa dargaggoonni akkasii akka nu baay'atanidha kadhannaan keenya. Akka jibbi by the way simiidha jalqaba irratti. Summiin qodaa keessa jiru sana nyaata utuu namatti hin faca'in. Jalqaba irratti qodicha nyaata. Namni tokko maal jedha jibba jechuun hating someone is like burning down your own house to get rid of rat. Maal jechuudha? Jibba jechuun hantuuta mana kee keessa jirtu balleessuuf guutummaa manichaa gubuudha. Guutummaa mana keetiin gubdaa hantuutas jeeqxuufette hin gubdu.
Wanta xinnoo tokko yaada xinnoo tokko sababa xinnoo tokko fittee guutummaa qaama keetii nyaachisaa deemta. Jibbi, hinaaffaan, haaloon, negatiiv enerjiin jalqaba irratti si nyaata. Kottoonfachiisee si qaba miilli kee fagoo hin deemu. So namoonni dafanii yaada negatiiv reflect gochuurraa of qusachuu qabu. Biyyaansi itti yaaduu qabu ta'anii. An dogoggoree innis na duuka bu'ee dogoggora taanaan inni naa gadi bara. Biyyaansi teessee ilaaluu qabda waan tokko. Gaafa Oromoo taatu immoo walii keenyatti utuma korma ta'uu baanne. Utuma walii keenyatti gootummaa agarsiisuu baanne. Rakkisaadha. Oromoon hammataadha miti. Dhagaa hammadhaadhaan Dooktar Gammachuu Magarsaa. Amma wal hammachuu chaafu. Warra kaane wajjin wal cina teenya maaliif wal hamman? Amma kottaa wal hammanna. Oromoon amma hammachuu ta'u miti wal hammachuutu nurraa eegama. Ani isa dhugaan sitti man. Wal hammachuutu nu barbaachisa. Ofii keenyaaf haffacaanee hammataadha jechuun saayikoloojikaalii akka nuti walii keenyatti gaarii hin taane godhaa jira. Sittaan hima. Nama tokkotu dhiyeenya kana barjaa 2-3 dura. Taa'ee ijoolleen keenya hojii baraa, hojii hojjedhaa, kottaa kontentii kireet godhaa, an isinan gargaara wanta hin danda'u jedha. Yuutuubii kanan dhaabee kompiitara koo gubatteeti. Bakka namni kun kompiitara 3-4 of fuuldura kaayiraa bilbiloota smaartii wajjin. Bakka amma kompiitara fa'aa naa kenna tokko naa bitadheen nan bilbileef. Tarii beekta nama sana. Maqaa namoonni beeka yoo maqaa sana. Nagaa fayyaa akkas. Abaluun jedhama. Kontentii akkasiin hojjedhaara. Mee kontenticha ilaali. Kana naa godhin jenne bara. Kontentichuma ilaaliin jedheen. Tole linkii sanaaf ergedhee cufatee inuma bade. Nama gargaaruu dhaabeera naan jedhe. Ani kun na gargaarin jenne bara kontentichuma ilaaliin jedhe maleenna. Telegiraamarratti linkiin argee na ergeef ilaalle. Eshi jedheen tiktok irratti barreesseef. Guyyaa 2 moo 3 booda. Mucaa kontentii afaan Amaariffaa hojjetu tokko waamee qarshii 100 laataaf jabaadhu. Look, hammataadha immoo Oromoon. Nama kan biraatti approve of gochuu barbaanna asii wal cicciraa. Dhagaa miti dhagaa gubaa hammachuutu iyyuu nuuf fayyakamaa Dooktar Gammachuu Magarsaa dhugaa. Wantootni akkasii rizoneet gochuun isaanii walii keenya diina nutti godhaara. Kottaa walammannaa. Warra kaanoo erga walammannee jabaanne booda warra kaan immoo maaliif iyyuu hammannaa nu cinaa ta'an bakka wal cina teenya. Rakkoon qabu teenya naasofnaa hamaa walitti yaannoo wal wajjin hin nyaannan dhugnaa. Garuu walammachuun romantic relationship keessa galuudha. Thank you Bal'ina baay'ee ulfaadhu. Energy torban darbee irraa xiqqoosee yaada namas dhageessee akkati itti amma haasaa jirtu xiqqooshee fooyyesteetta kun immoo akkati yaada nama akkati fudhattu agarsiisa waan ta'eef galatoomisin jechuun barbaada. Egaa ammas yeroo kan biraa ammas walitti deebina yaada haaraadhaan hojii haaraadhaan gaafa waan asii fidu qabaattu dhufuudhaaf gaafa barbaaddu gaafa jaallattu waan haasofnu waan naman fayyada jennee yaannu gaafa haasa'u nurra jiraatu immoo deebitee dhufta deena abdaddaa. Waaqayyo si haa milkeessu. Ameen. Hojii kee hundumaa irratti waan karoorsite waan pilaanii goote hundumaa irra akka milkooftu hawwii kooti. Daawwattoonni keenyas immoo sabskraayibii akkasiin gochaa jirtan argaa jirra baay'ee galatooma. Ammas deemaa Beel Akaadaamii sabskraayibii godhaa kunoo meenshinii gooneerra akkaawuntii isaa ati waan nuun jechuu barbaaddu yoo jiraate dhumarratti daawwattoota keenyaanis. An dhumarratti kan maree koorneriidhaanis maybe. Okay, maree koorneriin I think namni baay'een iyyuu bareera naan qabe. Namootni biyya bakkee baay'een gaariidha. An amma dargaggeessa miti dargaggoota keenyaaf an ergaa qaba. Fudhachuuf dhiisuun kan abbaati. Kanan xiyyeeffadhu namoota umurii naa gadi utuun sirriitti argadhee natti tola. Warri naan olii na fudhachuuf dhiisuun mirga isaaniiti. Akkuma aadaatti iyyuu mitiire. Amma dargaggeessa kan amma dheengaddaa wanticha amma kana rizoneetti godhee gaafa hunduu iyyuu what's going on? Maaltu ta'e kun? Yaada dhufe bakka. Maalidhaa? Macaafa qulqulluu irra fakkeenya tokko jira. Dargaggoota keenya sirriitti bakka nu bu'a. Anuma dabalatee bakka nu bu'a. Yesuus Kiristoos muka arbuu tokko arge. Bartoota isaa wajjin utuu deemaa jiru ija qabaa laata itti goruuf irraa nyaachuuf deeme. Muki arbuu sun baala kuufatee baay'ee bareedaa namatti tolaa nama hawwataa nama harkisa fageenya irratti gaafa bira ga'u garuu ija tokko irraa dhabeedha. Ina baareedha. Ingoge muki sun. Kun fakkeenya dargaggoota keenya ammaa bakka bu'uudha. Ana dabalate. Outlookiin
fakkaachuun nun baasu. Ta'uudha. Uffata baay'ee uffattee cimaa fakkaattee kan maaliif fakkaannaa muka harbuu sana iji tokko maaf nurraa mul'attu? Waanuma tokko maaliif gaarii hin taanu? Namni nu bira dhufee waan tokko argatee maaliif hin deebi'u? Maaliif show off gochuu qofa maa taana? Na akka muka harbuu sanaa akka hin taane qofa ni gala. Yeroo muraasa booda dargaggeessa taatee akkas taa'arta taanaan dafqi yeroo dargaggummaa hin buune bara dullumaa imimmaanitti geeddarama. Waggaa 30 booda gaafa dabartu wanta barbaadde yaaluu hin dandeessu akka waggaa 20 keessa turtutti. Amma akkoo yoo kufteen kaata bara. Yaalta yoo kufe maayinni. Yoo dhoqa keetti kufte yoo deebiteen kaata. 20 keessa gaafa jirtu yeroo hojiitti, yeroo kufuu, yeroo ka'uu, yeroo fiiguu, yeroo barachuu, yeroo namaa wajjin wal baruu, yeroo dubbisuu, yeroo eenyummaa kee argachuuf itti yaaltudha. 5 years discipline, 50 years freedom. Naamusa waggaa 5 bilisummaa waggaa 50. Ammantuu financial freedom naam jedha. Freedom amma qabaataa harta taanaan amma baay'ee masitti tolee relax gootee jiraata harta taanaan of gaafachuu qabda. Of gaafachuu qabda. Instant gratification ammayyuu gammachuu yeroo irratti xiyyeeffata harta taanaan waan nama si kofalchiisu, waan namatti tolu, waan nama of qusachuu qabda. Yeroo nama jirtu yeroo si dhukkubsu, yeroo si quqquuqu, yeroo itti yaaltu, yeroo itti kuftu, yeroo itti kaatu. Gaaricha ba'uudhaaf harki kee miilli kee luqqa'uu danda'a. Yeroo sana yaaltu ta'uu qaba. Waggaa 5 jireenya keetiif laatte koo waggaa 50 gammaddee jiraachuu hin dandeessa bara. Namni maaf waggaa 20 kee taa'ee bashannana maaliif jedha? Waggaa 60tti nyaachuun sitti tola, uffachuun sitti tola, konkolaataa qabaachuun sitti tola, bashannanuun sitti tola. Waggaa 20 keessa teessee isa waggaa 60tti gochuu dandeessuuf maaliif irra yeroo kee gubda? Kun ukkoo teenyee wal dhaggeeffatu. Kun amma nama narrabsiisu bara. Just ofuma laaluudha. Waggaa 5 naamusaan goote utuu jireenyatti fayyadamtee wanta waggaa 50tti boqottu tokko uummachuu dandeessa. Kanaaf ammanatti bashannana jennee gammachuu yeroo xiyyeeffachuun gaariin ta'u. Kanaaf dargaggoota keenyaaf ergaan qabu isa xumura amma miidiyaa baay'inaa bilbilanii yeroo poodkaast akkasii kottu. Meesuma kana bayyannannaan jedhan. Anumaa wanti natti dhaga'ame jiru garuu bakka numti kun dhaga'uun jedhe garuu yaadota sana kilaarifaay gochuuf kan na fide sulaa magalaanaati. Sanuma kilaarifaay gochuuf hin dhufe. Ergaa kanaan qabee garuu dargaggootaaf dhaamsa kanan qaba. Fakkaachuu miti wantichi ta'uudha. Not looking a rich and being a rich. Sooressa fakkaachuuf sooressa ta'uun baay'ee garagara. Biyya kana keessatti yoo ilaalte inni qabu of dhoksuudhaaf turakkata. Inni uffatu, inni dhokata akkas. Inni hin qabne immoo qaba jedhamu baaftu qullaa buusa. Hin qabu taanaan hin qabu. Qaba taanaan qaba. Hin qabu taanaan nama nan kadhadhaa, nama nan gaafadhaa. Maaliif kadhadhaa isiniif hin kennamaan. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isiniif hin banaman. Amma wanta ati gootu balbala rukutuu. Hin qabdu yoo ta'e kadhachuu. Hin jiru yoo ta'e barbaaduu. Maaliif namni namaantu morodama. Namni namaan qarama. Tokko tokkorra dhaabatee guddata. Namni akkuma lafaa ka'een qofaasaa tokko samiirra bahee hin jiru. Yoo wanta beenu yoo wal gaafanne waan hin qabne wal bira deemne yoo barbaanne maal cubbuu qaba kun. Kanaaf dhaamsa dargaggoota keenyaaf qabu fakkaachuurraa gara ta'uutti. Jireenya keenya lafaa hin beekna. Inni sooshaal miidiyaarraa wanta biraadha. Validity dependency hin jirama. Valuability ta'uu kee ganaa sooshaal miidiyaarra koomentii namaa laalta. No, sun ta'uu hin qabu. Ergaan koonni guddaan anarra qabu garuu hayyoota Oromoo, beektootni Oromoo barri harka keessan jiru. Warri barattanii sammuu qabdan amma dabarsitanii wallaalotatti nu laattaniittu. Adiraa kottaa harkaa nu baafadhaadha. Dooktar Gammachuu Magarsaa dheengadda akkas jedhu interviyuu isaanii tokko kan Damdooloo Yuunivarsiitii Guggoleen dhaggeeffachaa ture. Xaxaa wallaalaan xaxe beekaanii kun itti cimaadhan. Xaxaan amma harka keenyaan xaxamaa jiru nuti warra homaan beekneen wanti xaxamaa jiru booda hiikuun akkasin hin rakkisne. Saayikooloojistiin Oromoo kottaa gadi ba'aa nu barsiisa. Ikoonomistoonni Oromoo kottaa gadi ba'aa waa'ee maallaqaa nutti himaa. Namootni ispirichuwaalii jirtan kottaa gadi ba'aa nutti himaa. Yeroo isin itti cufattanii jiraattan haa ga'u. Kana booda even anama wanta yaada tokko pilaatfoormii hayyootni ba'anii irratti nutti dheekkaman tokko qopheessuudha. Gadi ba'aa nutti himaa namni dhaga'u jira. Akkamitti yaadan beektaa kun sichi naman taatu kun sichi dhageessu jedhanii dabarsanii nu kennan.
nama eenyummaa isaan beeknutu sooshaal miidiyaarraa wanta meeqa negatiiv enerjii gadhiisaa oola. Maal akka inni hojjetu hin beeknu, fooloowersii isaa eessaa akka inni fide hin beeknu, maal hojjetee amma kana akka inni argate hin beeknu, waan hundumaa beeka. Wanta inni beeku duwwaa beekumsa, yaadni sana laa yoo dhufe warri kaan xobbeedhaan bilchaanne ofiisaati suusii meeqaan qabamee baay'ee rakkisaadha bara. Innaa kottaa irkaanu baafadhaa. Lafa onaa kanarratti nun dhiisinaa gadi ba'ati nutti dheekkamaa jechuun barbaada. Namootni immoo negatiiv koomentii naa kennanii deebi'anii dhiifama kan na gaafatan jiru. It's okay an sanatti dhimma hin qabu jechuun dhugaa akkuma hin jedhedha bakka namni akka fedhetti hubachuu hin danda'a. Namootni immoo guutummaa salaalanii yaada gaggaarii kennan waaqayyo isaan eebbisu. Taleelaa fa'aa, Abdii Fiixee fa'aa namootni hedduun barreessaa nama baay'ee barreessa. Waanuma qaban naa kennan. Bilchinni akkasi. Yoo bilchaatte wanta tokko ilaalte madaalte yaada ta'u laatta. Poodkaastii guutummaa isaatu dhaggeeffatte dogoggorri hin jiru jechuun miti. Garuu poozitiivnis immoo hin jira. Yeroo hundumaa jireenya keessa namootni iji isaanii gaarii hin argine negatiiva qofa irratti kan xiyyeeffatan ammoo jiru. Cherchii keessa, bakka hojii, mana mootummaa, sooshaal miidiyaa gaarummaan 99 kan itti mul'anne iji isaanii firaakshinii kan ta'e negatiiva tokko qofa kan argan jiru. Isaani kanneen gadda jalqaba irratti biyya fudhate. Isaan sun waan guddatan itti fakkaatan garuu hin qancaran. Qancaruuf guddachuun garagara. Hin qancarinaa just sarkilii keessaan bal'isaa yaadota jiru fudhachuu yaalaa jechuun barbaada. Kanneen yaada poozitiif ta'an kennan immoo waama qabannaa kennanii galatoomaan jedha. Warra akkas dhageetti qaban kun gadi ba'anii utuu wantoota nuti ittiin gadi buunee ittiin wal qoqqoonnu kana bal'eessanii dargaggeessu kun dhugumaan gara hojiitti gara beekumsa barbaaduutti gara dorgommiitti utuu galee hawwii koo guddaadha. Kun yaada koo xumuraatti galatoomi. Galatoomi bal'ina. Thank you. Daawwattoota keenyaa egaa episoodiin guyyaa irraa kana fakkaata ture. Torban immoo keessumaa kan biraa qabannee isiniidhaan namastiin nagaan tura.